egaa manfasaawii idigeet ምንድነው? guddina fuuraa erga jenne guddina fuuraa maayin mi'oo assalaasala barbaada guddina fuuraa jechuun maayin ስለ መንፈሳዊ እድገት ከመነጋገራችን በፊት በመንፈሳዊ እድገት ምን እንደሆነ ምንድነው የሚለውን እንመልከት ይላል። ዋይ ጉድና ፉራ ስሪት ገዲ ፈገኛን ዱባቹ ኬኛን ፉለ ዱራ ጉድና ፉራ ጀቹን ማል ጀቹዳ ከን ጀዱ ረት ዱባና ጉድና ፉራ ጀቹን ማል ጀቹዳ ከን ጀዱ ረት ዱባና tokko lama inni jechuudha. Guddina fuuraa jechuun maal jechuudha kan jedhu qabxoota 8 tokko ilaalla jechuudha. Qabxoota 8 tokko jedhaati መንፈሳዊ እድገት ክርስቶስ አንደዳቲ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር ወደ መምሰል ማደግ ነው ይላል። ክርስቶስን ዮኪስ ዋቀዮን ገረፋካቹት ጉዳቹudha ጉዲና ፉራ jechuun ጳውሎስ አከዘዳ akkuma ክርስቶስን ፈካዴ ሲንሞና ፈካዳይ ይሄ እድገት ከክርስቶስ ጋር መተካከል ሳይሆን በባህሪ እርሱን መምሰል ነው ይላል። ጉድኒ ኩኒ ክርስቶሲ ወጅን ወሊን ሙርከቹ ዮኪስሞ ክርስቶሲን እቅጣቹቱን ታይን አመላኒ ዋቀዮን ዮኪስ ክርስቶሲን ፈካቹ kan jedhudha. Amalaan ክርስቶሲን ፈካቹ kan jedhudha. Amalaan guddachuu kana mee ilaalla. Mee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 ilaalla. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 akkas jedha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaattii ilma isaa isa abboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabee jedha. Fakkaattii ilma isaa akka ta'aniif akka isa fakkaataniif yaadaan isaan qabeedha. Gara Kiristoos Iyesuus fakkaachuutti guddachuu jechuudha. Guddina fuuraa jechuun gara Kiristoos Iyesuus fakkaachuutti guddachuu. Waaqayyo gara fakkaattii isaatiitti si haa guddisu. Amalaan akka isa fakkaannu, akka isa ordomnu, akka isa duukaa deemnu, akka karaa isaa duukaa buunudha. Guddina fuuraa jechuun መንፈሳዊ እድገት ማለት ገረ ኢሳ ፈካቹት ጉዳቹ ለቃቲ ኢላላ ሰገሌ ዋቀዮ ኬሳ ቆሮንቶስ ጀልቀባ በቆና ኩዳ tokko lakkoofsa tokko dhaqee dubbisa sakaani sinin dubbifattu ቆሮንቶስ ጀልቀባ በቆና ኩዳ tokko lakkoofsa tokko sini dubbisa akkas jedha sagaleen waaqayyo miinan dubbisame boqonnaa 11 lakkoofsa tokko akkas jedha waan hundumaatti jedha egaa akkuma ani fakkeenya Kiristoos fudhadhe isin immoo fakkeenya koo fudhadhaa jedha Phaawulos. Fakkeenya Kiristoos duukaa akkuma bu'e guddachuu jechuun isa kana fakkeenya isaatiin waan inni godhe, waan inni hojjete, waan inni raawwate, karaan irra darbe, hojiin hojjete, gaarummaan hojjete, daandiin irra deeme, karoora inni karoorsaa ture, yaada inni dhala namaatiif qabu. Isa fakkaachuudhaan ani gara laafessaadha, ani garraamiidha. Baduu namaatti hin gammadu. Kanaaf lubbuu isaa dabarsee laate wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 ilaaltan Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kenneedha. Maaliif kuni akka namni hin banneef baduu namaan jaallatu. Namni baduu namaa jaallatu yoo jiraate fakkaattii Kiristoos miti. Yaada Kiristoos hin qabu. Amala Kiristoos hin qabu. Fedhii Kiristoos hin qabu. Duuka buutummaa Kiristoos hin qabu jechuudha. Kanaaf hafuuraan guddachuu jechuun fakkaattii Kiristoos duukaa bu'uu yookiin isatti guddachuu jechuudha. Phaawulos akkuma Kiristoosiin fakkaadhu na fakkaadhaa. Mee Kiristoosiin እንደሚመስል እናንተም ምሰሉኝ ይላል። ጢሞቴዎስ ጀልቀባ በቆና 4 lakkoofsa 7 hanga 8 dhaqaa dubbisaa. ጢሞቴዎስ ጀልቀባ በቆና 5 lakkoofsa 4 dhaqaa dubbisaa. ጢሞቴዎስ ጀልቀባ በቆና 6 lakkoofsa 3 hanga 6 dubbisaa. Ergaa Phexros ጀልቀባ በቆና 1 lakkoofsa 2 hanga 7 ergaa Phexros ጀልቀባ በቆና 3 lakkoofsa 11 hanga 12 dhaqaa dubbisaa. Inni kun gara fakkaattii Kiristoositti guddachuu, amalaan isa fakkaachuu, ogummaadhaan isa fakkaachuu,
yaadanni qaba ture qabaachuu akka ulfina isaa gadi buusee fuula Waaqa dura deddeebi'e akka dhala namaatiif of kennetti jireenya namaaftii fi iddoo guddaa qabaachuudha. Kanaaf guddina hafuuraa jechuun har'a dhimma isaati maal na dhibe waa'ee baluu namuun isaan kun hafuuratti hin guddanne. Kiristoos maal na dhibeetu jedheera ta'e lubbuu isaa dabarsee hin kennu. Kiristoos warra rakkatan warra gadadaman warra karaarra ta'an utuu gororratti tuffee darbeera ta'e cedhee darbeera ta'e tuffatee darbeeratu ta'e nus tuffannee darbu gororratti tufnee darbu nuuf ta'a ture. Garuu inni akkas hin goone. Namicha wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 yoo dhattanii ilaaltan guddisee iyyee namichi kun Berxemiyoos ilma Xemiyoos jedha. Iniyye yaa ilma Daawit na biraan darbin jedhe. Gaafa inni iyyuu karaa dura taa'a diyaamaadha kadhataadha dadhabaadha mudhukaadha. Gaafa inni iyyee jedhu waamaa jedhe ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Waamaa gaafa inni jedhu maal godhani? Kaleessa dheenga silaa akkas jedhani jaamaa tokkotu as taa'a. Kadhataa tokkotu as taa'ee yaabdeemi warri jedhan wakki waamaan isaafan dhufe gaafa inni jedhu asham si waama jedhanii dhaqanii harka qabanii kaasaniidha. Garaan Kiristoos Yesuus isa kana jechuudha. Amalli Yesuus kana jechuudha. Kanaaf amala isaatiif isa fakkaachuutu nurra jira. Kanaaf guddina hafuuraa jechuun isa fakkaachuutti guddachuu jechuudha. Isa fakkaachuutti guddachuu. Karaan irra deeme irra guddachuu. Waan inni fedhu waan inni barbaadu gochuutti guddachuu jechuudha. Inni lammaffaa ፍጹም ወይም ሙሉ ሰው ወደ መሆን ማደግ ነው። ገራ ነማ ሐቃ ዮኪስ ነማ ጉቱቲ ጉዳቹ ገራ ነማ ሐቃ ዮኪስ ገራ ነማ ጉቱቲ ጉዳቹ ጉዲና ፉራቹ ኤፌሶን በቆና ፍለኮሶ ኩድ ለማንግ ኩድ ሰሪቲ ራንዴ ዱብብነ ኤፌሶን Efesoon macaafa egaa obboloota koo nan dubbisaa ergaa gara warra Efesoonitti barraa'e boqonnaa 4 lakkoofsa 12 nan dubbisa akkas jedha. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna Kiristoos kanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu namoota gaan taane guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a jedha. Safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Hamma safara guutummaa Kiristoos bira geenyutti ta'a. Maal jennee nama guutuu nama haqaa hanga amma gara ta'utti guddanna jechuudha. Nama guutuu yookiis gara nama haqaa amma geenyutti guddanna jechuudha. Dhaqaa laalaa. Ammas Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 dhaqaa dubbisaa. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 2 dhaqaa dubbisaa. Inni sadaffaan መንፈሳዊ ሰው ወደ መሆን ማደግ ነው ይላል። gara nama fuuraa ta'utti guddanna. Nama fuuraa jechuun egaa sagalee Waaqayyoo macaafa Galatiyaa boqonnaa 3 guutummaatti yookiis macaafa Galatiyaa boqonnaa 5 yoo dhattanii ilaaltan namna fuuraa nama akkamii akka ta'e dubbata. Gara nama fuuraa ta'utti guddanna. Nama fuuraa መንፈሳዊ ሰው Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 dhannee dubbifname. Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15. Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Nan dubbisa. Saba Waaqayyoo lakkoofsa 15 irraa nan dubbisa. Ilaa suuta hidhaa dhaggeeffadhaa.
akka jedhu namna furaa waan hundumaa shallagaa isa garuu namni tokkoyyuu hin shallagu. Caafanni qulqullaa'aan eenyutu yaada gooftichaa beekaa? Eenyutu isa gorsuu danda'a jedha. Yaada gooftichaa jechuun hafuura qulqulluu namni qoruu danda'u, bira ga'uu danda'u. Kanaaf nama fuuraallee namni shallagoodha. Gara nama fuuraatti guddanna. Nama fuuraa gara nama fuuraatti jijjiiramna. Guddinni keenya gara sana. Nama fuuraa jechuun nama hammina hojjetu miti. Nama fuuraa jechuun nama jal'ina hojjetu miti. Nama fuuraa jechuun nama yaada garaa Kiristoos qabu jechuudha. Nama yaada garaa Kiristoos qabu jechuudha. Yaada garaa Kiristoos akkati qabaattuuf Waaqayyo si haa gargaaru. Mi'al takka yaa Waaqayyoodha. Yaada garaa Kiristoos Yesuus akkan qabaadhuuf ati na gargaari. Ati na dandeessisedha. Inni ittaanu inni arfaffaan ሌሎችን ወደ ማገልገል ማደግ ነው ይላል። gara namoota kan biraa tajaajiluutti guddanna. Ofii keenya irrayyuu dabarree jechuudha. Namna fuuraa ofii isaa waa'ee ofii isaatii irra darbee namoota kan biraa tajaajila. Namoota kan biraa gorsa. Namoota kan biraa karaa agarsiisa. Waan hundumaanuu fakkeenya ta'edha miti Phaawulos yeroo dubbatu eenyullee mucummaa kee hin tuffatin namoota hundumaaf fakkeenya ta'ii gorsi ifadhu, namoota dogoggoran gorsi deebisiidha. Namoota kan biraallee tajaajilu. Hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 nan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 nan dubbisa dhaqee maqaan Waaqayyoo kan galateef boqonnaa 6 lakkoofsa 4 akka jedhu nuyi garuu kadhataaf lallaba dubbii Waaqayyoof ergamuutti hin qabamnaa jedheeni yaadachiisan. Nuyi garuu lallaba dubbii Waaqayyoo nama barsiisu, namaaf kadhachuu isa kanaan nama gargaarra. Isa kan biraa dhiibnee nama tajaajila. Namni fuuraa nama tajaajiluutti of kenna. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko amma faashinii wangeelaa darbeera. Rakkina waan ta'eef namoonni illee bara kana keessa hin fudhatan waan ta'eef faashinii wangeelaa darbeera namoonni. Yeroo kamitti illee faashinii wangeelaa darbee hin beeku. Dubbiin Waaqayyoo darbee hin beeku. Sagaleen Waaqayyoo darbee hin beeku. Faashiniin sagalee Waaqayyoo gilaafee hin beeku. Humna dhabee hin beeku. Kanaaf iyyuu maal ta'uu dharee dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyootti guddachuudha. Yookiis gara namoota kan biraatti tajaajiluutti guddachuu. Of laachuun illee jireenya ofii laachuu jechuun baay'ee ulfaata. Namoonni nan hojjetadhaa, naman ta'aa, nan guddadhaa, mana ijaarradhaa, makiinaan bitadhaa, pileeniin bitadhaa jedhu malee sagalee Waaqayyoon tajaajilaa, namootan tajaajilaa, namoota rakkataniif an kadhadhaa, namoota dadhabaniif an kaasaa, harkan qaba namoonni jedhan namoota muraasa. Namna fuuraagaa nama akkasiiti. Nama of kenne, nama jireenya isaa kenne, nama namootaaf gatii baasu, nama jireenya isaa namootaaf kennudha. Nama fuuraa jechuun maqaan Waaqayyoo kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Nama fuuraa ta'uu akkas hin dandeessaniif Waaqayyo si na gargaaru. Mee yaa Waaqayyo jedhaa nama fuuraa akkan ta'uuf na gargaari jedhaani. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. ሌሎችን ወደ ማገልገል ማደግ ነው። አፉratti guddachuu jechuun namoota kan biraa tajaajiluuf illee of kennu, namoota kan biraaf tajaajiluuf ga'aa ta'u, namoota kan biraa tajaajiluuf jireenya ofii dabarsanii kennuu jechuudha. Afuratti guddachuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Amma namoonni yeroo tokko an tajaajilaa miti jedhanii callumadhanii taa'u namoonni. Akka nuyi guddannu barbaada Waaqayyo. Akka nuyi namoota kan biraaf illee taanu barbaada. Akka nuyi namootaaf bu'aa buufnu barbaada. Ofuma keenyaaf jiraannee bara keenya guutuu waa'ee ofii keenya ofittoo taanee akka dabarsinu barbaada. Ofittoo hin ta'in nama Waaqayyo. Nama kan biraa tajaajiluuf yaalii godhi. Nama kan biraa oolchuuf yaalii godhi. Nama kan biraa bu'aa buusuuf yaalii godhi. Namoota kan biraa tajaajiluuf yaalii godhi. Ofii keerra darbi. Guddadhu iddoo kaleessaatii deemi. Tarkaanfadhu. Ce'i iddoo kaleessaatii. Lafa kaleessaatii lafa tumuun akka nuyi qabnu hin barbaadu Waaqayyo. Kanaaf guddina fuuraa jechuun namoota kan biraallee tajaajiluudhaaf of kennuu jechuudha. Qorontos isa jalqabaa hojii ergamootaa dubbifne amma
hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 dubbifne Qorontos jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 dubbisaa Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 dubbisaa isuma kana isin ibsa. Phaawulos erga waamamee booddee waa'ee ofiisaatii yaadeen beeku. Waa'ee ofiisaa Waaqayyotti laatee namoota kan biraa tajaajiluudhaaf jireenya isaa of kenna. Namoota of kennan kanatti immoo namoonni baay'een hin qoosu. Buu maal nuu godhe? Buu jedhu. Akkas jechuun nurra hin jiru. Tajaajiltoota keenya illee sirriitti qabachuun nurra jira. Amantoota keenya sirriitti qabachuun nurra jira. Gadi buusuun nurra hin jiru. Ayyaana namoota keessa jirutti fayyadamuun nurra jira. Ayyaana namoota Waaqayyoo keessa jiru itti fayyadamuudha. Amantoonni ayyaana tajaajiltoota keessa jirutti hin fayyadaman taanaan akkamitti guddatu? Tajaajiltootu mallee haamlee kan dhowwu abdii kan dhowwu amantoota yeroo tokko tokko tajaajiltootu mallee. Gooftaan ayyaana tokko tokko keenyaaf haa baay'isu. Kanaaf namoota kan biraa tajaajiluudhaaf gara tajaajiluutti guddachuun guddina hafuuraa jedhama. Inni itti aanu ni jaaffaa በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለመኖር ማደግ ነው ይላል። አፉረ waaqayyootiin geggeeffamanii gara fedhii waaqayyoo gara yaada waaqayyoo guddachuu gara yaada waaqayyootti guddachuu afuura waaqayyootiin warri geggeeffaman fedhii waaqayyootiif jiraatu waaqayyoof jiraatu namaaf hin jiraatani biyya lafaaf hin jiraatani fooniif hin jiraatani waaqayyoof jiraatu fedhii waaqayyoo hojjetu yaada waaqayyoo galmaan gahu. Kanaaf afuura waaqayyootiin geggeeffamanii gara fedhii waaqayyoo jiraachuutti guddachuu jechuudha. Macaafa Faarsaa 143 lakkoofsa 10 dhaqeen dubbisa. Macaafa Faarsaa 143 lakkoofsa 10 nan dubbisa. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. 143 ilaa saba waaqayyoo dubbii waaqayyoo hubadhaa. Sagalee waaqayyoo duukaan deemaa jira. 143 lakkoofsa 10 akka jedhu sagalee waaqayyoo nan dubbisaa akkas jedha. Akka jedhu ati waaqayyoo kooti. Ati waaqayyoo kooti. Egaa fedha kee gochuu na barsiisi. Hafuura kee inni gaariin lafa wal qixxeerra anaa geggeessu jedha. Fedha waaqayyoo gochuu kanatti dandeessu yoo hafuura waaqayyootiin geggeeffamteedha. Yoo hafuuratti guddatteedha. Gara fedhii waaqayyoo hojjechuu fedhii waaqayyoo raawwachuutti guddachuudha. Hafuuraan guddachuu jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Namni hafuuraan guddate nu jennu kun fedhii waaqayyootii fedhii waaqayyoo mitii jedhee nama adda baafatudha. Kun waaqayyootti gammadaa hin gammadu fedhii keessaa qabaa hin qabu jennee adda baafachuun dura jira. Yeroo tokko tokko namoonni waanuma argan irratti lafa dha'u. Adda baafachuun hin jiru. Waaqayyo fedhii waaqayyooti kan argachuun koo kana qabachuun koo kana gochuun koo kana raawwachuun koo fedhii waaqayyo gara fedhii waaqayyoo gochuu raawwachuutti guddachuu jechuudha hafuuraan guddachuu jechuudha. Maal jedha namni waaqayyoo Daawiti ati waaqayyoo kootiidha. Egaa fedha kee gochuu na barsiisi jedha. Hafuura kee inni gaariin lafa wal qixxeerraa na geggeessu fedhii kee gochuutti na guddisi. Fedhii kee raawwachuutti na guddisi. Hafuurri kee immoo lafa onaarraa gara fedhii keetiitti na geggeessaa jedha. Hafuurri waaqayyoo nama geggeessa. Hafuuraan guddatte taanaan hafuurri waaqayyoo si geggeessa. Hafuurri waaqayyoo fedhii waaqayyoo gochuutti, fedhii waaqayyoo raawwachuutti, ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuutti, waaqayyoon sodaachuutti si guddisa hafuurri waaqayyoo. Hafuuraan guddachuu jechuun akkasi. Malee makiinaa qorqorroo bitanii fooqii ijaaranii makiinaa irraa bitatanii ittiin galagalanii du'uu miti. Fooqii ijaaranii meerree waaqayyoo eessa jira jechuu miti. Yeroo tokko tokko waan hundumtuu gaafa namaa guutu waaqayyoo eessa jira jedhu namoonni baay'een akkas jechuu miti. Hafuuraan guddatee kan namaan jennu fedhii waaqayyoo keessatti, ulfina waaqayyoo keessatti, yaada waaqayyoo keessatti, tajaajila waaqayyoo keessatti, sodaa waaqayyoo keessatti nama guddatee waaqayyoon sodaatu jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sakaan isin dubbifadhaa. Sakaan isin dubbifadhaa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 12 hanga 14tti dhaqaa dubbisaa. Efesoon 6 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 6. Phexros jalqabaa ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 2tti. Ergaa Yohaannis
isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 isin dhaqaa dubbisaa. Fedhii waaqayyootii yoo fedha kee ta'ee dhimti gooftaan Yesuus Kiristoos yoo fedha kee ta'ee qorumsi kun xoofoon kun anarra darbode fedhii waaqayyoo miti taanaan haa ta'u jechuusaati. Waan hundumtuu fedhii waaqayyoo akka ta'u gochuudha. Hafuuraan guddachuu jechuudha. Waan hundumtuu fedhii waaqayyoo akka ta'u nurratti fedhii waaqayyoo akka ta'u ofirratti awwaajuu fedhii waaqayyoo akka nurratti ta'u of kennuu fedhii waaqayyoo akka nurratti ta'u of laachuudha waaqayyoof. Hafuuratti guddachuu jechuun fedhii waaqayyoo ofirratti moosisuu jechuudha. Fedhii waaqayyoo ofirratti moosisuu jechuudha. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Isin dhaqaa dubbisaas xiqsiin isin ilaalla. Inni torbaffaa inni jaaffaa ሸነፋር እንመላለን እንጃፋ የመንፈስ ፍሬ በማፍራት በመክሊታችን ማደግ ነው ይላል። በመንፈስ ፍሬ ማፍራት አፉራን ቡአ ቡሱ ከና አክሊሊ ዮክስሞ ጎንፎ ኬኛት ጉዳችሁ ይላል። ነምነ አፉራን ቡአን ቡብነ በረሳ ጉቱ ጎንፎ ዋቀዮ ከኑን ፍራቱ አፉራን ቡአን ቡብቱ ታናን አፉር ዋቀዮ ኑራ ጅራምኒ እንዱማ ኬኛር ታያይልቶተራ ካን ጀዱ እንጅሩ ታያይልቶተ ዱዋ ሚቲ አፉራ ዋቀዮ ካን ባቱ ኡልፍነ ዋቀዮ ካን ባቱ ያዳ ዋቀዮ ካን ባቱ akka tajaajilanii fi kennaan itti kenname amantoota keessa namni jira. Hundumtuu amantoonni akka waaqayyoon tajaajilu akka hojii bu'aa hojii afuura qulqulluutti keessatti buufnu afuurri qulqulluun keessa keenya jiru bu'aa akka buusu waaqayyoon barbaada. Kanaaf yeroo bu'aa buufnu afuuraan taane yeroo bu'aa buufnu mana waaqayyoof hojjennee hojii waaqayyoo hojjennee waan waaqayyotti gammadu goonee waan waaqayyotti gammadu raawwannee gaafa bu'aa gurguddaa buufnu gonfoo keenyatti guddanne jechuudha. Gonfootti guddachuu jechuudha afuuraan guddachuu jechuudha. Gonfoo qabaa namni waaqaa eeyyee. Phaawulos akkas jedha. Kaachuu koo fiiguu koo kaachuu koo raawwadheera. Egaayis kana booddee gonfoon tolaanaa qophaa'eera. Ana duwwaadhaafis miti. Namoota akka koo dhufaatii Kiristoos Iyesuus eegan hundumaaf malee jedha. Akka kanatti gonfoo isaanii fiigicha isaanii raawwatanii dhufaatii isaa kan eeggatan hundumaaf kennama gonfichi. Gonfoon akkasii kan nama barbaaddaa afuuraan bu'aa buusuudha. Afuuratti guddachuu jechuun bu'aa afuuraa buusanii gonfootti guddachuu, gonfoo argachuu, gonfoo harkaan qabachuu jechuudha. Gonfoo harkaan qabachuu jechuudha. Isa kana dhaqaa dubbisaa isin. Dhaqaa dubbisaa. Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 20. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 hanga 8tti, Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 4 hanga 5tti, Galatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22, Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 10 hanga 11tti dhaqaa dubbisaa. Sagaleen Waaqayyoo kun gonfootti guddachuu akka ta'e, Waaqa biraa waa argachuu akka ta'e hin dubbata jechuudha. Afuuraan guddachuu jechuun gonfootti guddachuu akka ta'e. Inni torbaffaa ከክብር ወደ ክብር መለወጥ በመለወጥ ማደግ ነው ይላል። ኡልፍና ገረ ኡልፍናት ጅጅራሙዳን ጉዳቹ ኡልፍና ገረ ኡልፍናት መጫፈ ፋርሳ 8 ለኮስ ቶርባ ኤርጋ ቆሮንጦስ ኢሳ ለማፋ በቆና ሰዲ ለኮስ 18 ኡልፍና ገረ ኡልፍናት ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ጅራ አማርፊሳ ኡልፍና ገረ ኡልፍናት እንጅጅራምና ኡልፍኒ ኬኛ gara isa caalutti jijjiiramaa deema. Gaafa guddachaa deemnu jechuudha. Nurraa mul'achaa deema. Afuurri Waaqayyoo sirraa mul'atu malee ammayyuu. Mee yaa Waaqayyoo dhimee afuurri kee narraa mul'atu. Afuurri Waaqayyoo yoo nurraa mul'ate ulfinaa gara ulfinaatti jijjiiramaa deemna. Gadi bu'aa deemna miti. Dadhabaa deemna miti. Humna dhabaa deemna miti. Ulfinaa gara ulfinaatti jijjiiramaa deemna. Ulfinaa gara ulfinaatti. Kanaafi በመንፈሳዊ ማደግ ማለት ከክብር ወደ ክብር መገለጥ ማለት ነው። ኡልፍና ገረ ኡልፍናት ጂጂራሙ ወቹዳ ነመን ሰልጲሱ አፉሪ ዋቀዮ ነመን ሰልጲሱ ኡልፍኒ ዋቀዮ ነመን ሰልጲሱ አፉራቲ ጉዳቹ ነመ ጉዲሰ ማሌ ነመ በይክሰ ማሌ ጎንፎ ነመቲ ጎዳ ማሌ ኡልፍነ ነመቲ ጎዳ ካባጀ ነመቲ ጎዳ ማሌ ነመን ሰልጲሱ ወቹዳ
Kanaaf ulfinaa gara ulfinaatti jijjiiramnaadha. Namni Waaqayyoo Phaawulos yeroo dubbatu ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ነው። እኒ ሰደተፋ ያለ እግዚአብሔር ምንም ማድረግ የማንችል እንደማንችል በማወቅ በእርሱ መታመንን ወደ መታመን ማደግ ነው ይላል። መቃን ዋቀዩ ልፋቱ ዋቀ መሌ ዋቀዮ መሌ ዋጎቹ አከንደንደኛው በኔ ዋቀተመነቹ ገረ ዋቀተመነቹ ትጉደቹ ዋቀዮ ተመነቹ ኦፊት ተመነቹ በየለፋት ተመነቹ ዋን ገራገራ ተመነቹ ራጀ ኬኛ ካምኔ ገረ ዋቀዮ ተመነቹ ትጉደቹ ነሞኒ ዋርከን ጅሩ ታናም ባዴጅ አኒ ባዴጅ አኒ ዱኤጅ አኒ ጅሬኛን ቀቦን አኒ ማሊን ቀቦን ክርስቶስ ኢየሱስን አማናት ዋቀዮን ቀባናን ሁንዱማን ቀባ ጀቹ ቀብዳ ዋቀዮን ቀባናን አንዱማን ቀባ ከራ ዋቀዮ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋን ሁንዱማን ኑታይ ዋን ቶኮፍ ለማመት ከራ ኢየሱስ ኑታይ ለኮብሰን ቀብ ከናፊ waaqayyoon malee waa akkanuun taane hubannee beeknee gara isa amanachuutti guddachuu jechuudha. Hafuuraan guddachuu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:5 ana malee waa gochuu hin dandeessanidha. Ana malee waa gochuu hin dandeessanidha. Mee nan baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:5 akkas jedhanan dubbisa. Lakkoofsa 5 irraa akka jedhu sagaleen Waaqayyoo akkas jedha nan dubbisa maqaa Gooftaatiin. Ani muka waynichaati isinis damoota kooti. Ani muka waynichaati isin immoo damoota kooti damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu innis anatti isatti jiraatu isa ija baay'ee kan godhatudha. Inni anatti qabatee jiraatu ani muka waynichaati isin immoo damoota kooti. Namni anatti qabatee jiraatu isa ija baay'ee kan godhatudha. Ija baay'ee godhata namni Gooftaatti qabatee jiraatu. Kanaafi gara isa malee waa gochuu, isa malee ija godhachuu, isa malee guddachuu, isa malee jiraachuu akka hin dandeenye hubannee gara isa amanachuutti guddachuu. Sun ወደ ማመን ማደግ ነው። መንፈሳዊ እድገት ማለት ጉዲና ፉራ ጀቹን gara isa amanachuutti guddachuu jechuudha. Filiphisiyoos boqonnaa 4:13 sinnaqaa dubbisaa. Gara isa amanachuutti guddachuu. Guddina fuuraa jechuun maal akka ta'e isinii galeera? Akkas jechuudha. አብርሃምቲ isa dhufu ወደ ማን ነው የምናድገው kan jedhu ilaalla. Gara eenyuutti guddachuu kan qabnu. Gara eenyuutti guddanna kan jedhu. Gara eenyuutti guddanna kan jedhu ilaalla. Gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu kadhannee xumurra. Mee kadhadhaa. Waaqayyoo maal nutti dubbate? Dubbii nutti dubbateera eeyyee. Isa nutti dubbatame kan ammoo itti jiraachuu afurri Waaqayyoo nu haa dandeessu. Hin kadhanna. Galateeffachaa kadhadhaa. Galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isiyaaq, Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa duris turtee har'as jirtuu fuula duratti jiraattu, si galateeffanna, olol si qabna, si kabajna, maqaa kee eebbifna, maqaa kee olol qabna, dubbii nuuf ergite, sagalee nuuf ergite, sagalee jireenyaa, sagalee nama jiraachisu, sagalee nama guddisu, sagalee nama tarkaanfachiisu, sagalee nama jiraachisu, sagalee nama ceesisu nutti dubte. Kan nama ceesisu kana malee hin ceeta jechuu duwwaa miti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keetti, sagalee keetti, jecha keetti, haasaa keetti, ergaa keetti, dubbii isa olii dhufe kanatti jiraannee ce'uu, guddachuu, jiraachuu, hafuuraan guutamuu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Ayyaanni kee tokko tokko keenyaaf baay'atu. Humna hafuura hamaa nuun mormu akka nu hin jiraanne, akka nu hin qabamne, akka nu hin guddanne, akka hafuurri keenya hin guddanne, akka lubbuun keenya yaa Waaqa isiin hin abdanne kan godhu. Humni hamaan sun maqaa Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee keenya qabamu. Maqaa Yesuusiin konkolaatu. Gooftaa nu gargaari. Ayyaana kee nu baay'isi. Hamma dhumaatti nu dhaabi. Hamma dhumaatti nu dhaabi.
An jireenya saba kanaa, jireenya koo, jireenya obboloota koo, jireenya firoota koo, jireenya waldaa kanaa sitti kenneera. Maqaa Yesuus Kiristoos inatti tokko keenya gargaare. Kana hundumaa waan gootee ulfaadhu. Maqaa isa tolaa, maqaa isa jiraataa, maqaa isa qulqulluu ta'e, maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Itti gargaarama. Yaadaaf gaaffii qabaattan dubbisaa. Shaaloom.